keessa ziiroodha jedhan abbo Allahu akbar. Fakkeenyaaf shari'aan islaamaa tun gartee jecha gartee ol gartee jecha irru qabdi islaamummaan tun guutuu miti gartee dimokiraasiin sakkana wooma adda gartee itti lakkaa eegamas keessa jaartii lammaffaa fuudhaa jetti mirga maarree mirga dubartiin wooma itti fufe kana boruu isin itti dhufa kana jalatti guyyaa tokko haasa'uu dandeenya beektaa. So kanaaf mootummaa keessaa seentu waan islaamummaa keessaa nama baasa gartee isin shanaffaadha waan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namatti hin dhufe takkuma yoo jibbite maal gootaati deemtee tun wal daareetee bas abu wal manfas qudus ahadu amlaak amen amen jechuu malee maal asii gootare mira assalaamu alaikum nun jette ole galle inaarina dari islaamaati tunu aaruudha tole isin jaafan amantii Allahu akbar amantii argama rabbi subhanahu wa ta'ala dhufaniin keessa namni waasha maree maal jedhan qishna godhe afaan oromoo kunis gartee qishna qoosa dalsiisa qishna godhe akkasuma miti ashelle jette oromoo ashelle mo ashelle ashituteeti miti beeke isi miti gartee qishna godhe jechuun safaata balaataa jechuun qishna maal jedhan rabbiin fakkeenya bookeefaa jedha bookeefaa fakkeenya rabbiin godha laala titisafaa waan akkanaa fakkeenya godha warra quraana qoosoo akkas jedheesa rabbiin akkas jedhe dubarti horal jannata kama saanuu jira jedhan isa akkana jedhu isinii galti giseen akkana isinin jedhu gartee fakkeenyaaf rabbiin bookeefaadha garteef dubbata jedhanii nabiyyiin titisafaa tokkorra goblaasaa tokkorra summii jira tokkorra dawaa jira jaa eenyu discover godhe kana saayinsiisamtuu jedhe maali saayinsiisamtuu jedhe kana isin jedha eenyu discover maaltu agare dubartiin maal taati maal waa isin guyyaa boruun isin haasaa odheessa amma taboru mataan isaan dhokku hunda inshallah taala hundi agayyaatu qalama fitattee dhufti walii gallee amma gartee social media gartee tanumaatu gartee islaamummaa waan masira jirtan irra nu caalaa ufaa namni deema quraana keessan social media tii irra naa caala amane social media sana bu'aa irra naa qaba gartee wantoota adda rabbi subhanahu wa ta'ala dubbate gartee quraana keessatti namni dide gartee aayaa rabbi ragaalee rabbi gartee barumsa gartee mallattoolee wahyi rabbi subhanahu wa ta'ala fakkeenya qiyaamaadha waan adda waan nabi Muhammad hadiisas quraana keessatti hime waan akkanaa tana namni gartee dura dhaabbatee qishna itti godhe qishna isiniif galti qishnu madiinaa kanatti godhuun waligalee nabi Muhammad islaamummaat quddusa mitti qaqqabanii maal godhu akkana maal isin jedhaa dadhabne salaatu yoo kun duraanu kaafira kun akkas kun kaafira be islaamummaa keessa taa'e osoo salaatu namni qishnuma wayii maa rabbi maal bookee tana maa rabbi akkana jedha bar hedduu jedhanii bar rabbi waan hedduu amma faadeemaa jira bara kana asirra gartee warra quraana malee fudhannu jedhee deemu jiru waan akkanaa jira rabbiin suuraa tawbaa keessatti dubbatee waa hedduu dubbatee jechuudha isiin torbaffaadha kan islaamummaa keessaa nama baasa namni falfala yookaan raayiduu seerii godhu kuni daaqoonuma kun atakka islaamummaa keessaa qoodan qabu daaqoon eenyu Ahmad jettaan jechuudha Sheekh Ahmad irra daaqoon Ahmad akkasii jechuudha falfala hin beektanii miti dalagaa takka gartee takka jaallatee gartee falfala godhu gartee kafare maaliif jennaan gartee wanni ilmii ghaybaa waan fagoo sitti himti bar khillee faa fidaniiti si gartanii nama dukkaana keessaa maaliif jennaan gartee wanni ilmii ghaybaa waan fagoo sitti himti bar khillee faa fidaniiti si gartanii nama dukkaana keessaa wanni ilmii ghaybaa waan fagoo sitti himti bar khillee faa fidaniiti si gartanii nama dukkaana keessaa kun ati kana amen kootu astaa jedha akkanatti si godha qaama saalaatti du'aa si goggodha jechuudha achuma dhayiiti achuma yaati deeman rasuulli jedhan bar namni saayiree bira dhaqee amanee dhugoomse gartee kafira jedhan salaanni isaatu guyyaa 40 irraan qeebalamuu jedhan la hawla wala khasaaraa bar nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkas jedhan hadiisa keessatti yaa namni isatti dhufee raayii duratti dhufee gartee waan inni dubbatu dhugoomse kafira jedhan gartee takka waan nabi Muhammad irratti quraana nabi Muhammad irratti waan irratti buufame illee kijibsiise jedhan quraana illee namni kun wala namni sirii dalagu bakkuma takkattuu milkaa'u gartee quraanummaan sirii barsiisaa jedhee barsiisu tokko hin jiru jechuudha wala wangeelatti sirii barsiisaan jedhu quraanatti illee kitaabummaa sirii barsiisa waanitu waan akkaan fokkottu jidduu ilma namaatittis waan rabbii keessa seenti fokkottu jechuudha ni barsiifti waan quraana keessa rabbiin gartee wamaa yu'allimaan hin barsiisan gartee ankan kafarina abboo rabbiin sin jedhani warra kunu warra jinni si barsiiftanu akkas nama gooti jechuudha namni falfala dalaguus saahireenis islaamummaa keessa imbahaa jechuu gartee 40 yawman kama qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam saahireen gartee
garuu malaayikoonillee gartee ghaybaa takkan beeytu jechuudha. Takkaan isii gartee hin beeytu. Rabbi subhaanahu wa ta'ala suuraa 212 irratti dubbate gartee malaayikoota lamaan gartee warra gartee rabbiin dubbate Qur'aan keessa sanis inshallah ta'ala إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وأن غيبراتنا ربي سبحانه وتعالى إسمع له نمني به بودر غابة تنجرنا يا خادم إسرفاني كان أجتشو إني برا قرتي وان إسلام ما خيسنا باسو نم قرتي مشركو تتا مشركو قرتي مسلم رتي قرتي إسان غرغارة لين كفرة نمني قرتي إسلام قرتي فالليسه غري ثاني جته غري ثاني رتي دولة نم إسلام رتي قرتي خندولة قرتي murna gartee tuuta islaamaa kanarratti kan duulu taate islaama irratti gartee kan duulu taate islaamuma keessaas inni sin baajee shayni kaaye waan hedduu achira suratul maa'idaa fi kan hundi inshallah ta'ala suuta raasona umarra isin deemu jira tuuta murna takka karaa rabbii keessa duultu gartee takka gartee garee shahaadaatu maan taane garee daawaa ulamaa ibiyyaan taane kana keessatti galtee tanaan kijibaan irratti areete rukuttu islaam gara san taate ati jara san keessa waan jiru miti takka qabsoo diina islaamaa warra karaa rabbii keessa loluu fi warra karaa shaytaana keessa lolu gara kanaa hojjetaate garee tanarratti yoo duulte waliin ajjeechaa san gaggeessite ati warra gartee amantii islaamaa keessa behetti lakkaawamta jedhan inshallah rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu haatiisu inni saglaffaadha gartee amantii nabi Muhammad irraa gartee namni gartee yaani gartee namni amantii nabi Muhammad irraa garii gartee namaatiif gartee ta'uun garii maal jettaniin gartee hadiisa isaa raayis fakkeenyaaf amantii islaamaa ala yooniin behe gartee amantii islaamaatiin ala yooniin behe hadiisaan ala quraan ala yoon jiraadhe shari'a islaamaa gartee tanaatu irra naa gaariidha jedhes jechaan gartee namni yaadelleen ni kafara jedhan islaamummaa tanarraa hadiisaarraa gartee seera namaa baase kanaatu irra naa caalaa dimokiraasii taatus gartee mirga namaa gartee hadiisarra quraan irra mirga namaa dimokiraasii faranjii turre eega namni jedheen kafarabbo waliigalleen dhageessanii miti namni gartee faranjii amma faranjii oo biyya faranjii jiraat oo faranjii rabbiin akkana mirga rabbiin gartee ilma namaa kana mirga inni kanne osoo quban qabne dhiisee gartee amantii islaamaatiin alatti yooniin behe jedhe gartee yooniin kan boote gartee karaa gartaa khayriin argadhaa yookaan jeeta karaa khayrii amantii islaamaatiin alatti waan naa caaltu kan yaadu yoo ta'e shari'a islaamaa keessaa behe jedhan gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haatiisu namni amantii islaamaa keessa jiraachuu qaba suuraa gartee yaani rabbi subhaanahu wa ta'ala suuraa al imraan aaya 385 irratti rabbi subhaanahu wa ta'ala dubbatee jira kana gartee alii galee alii see galchanii kanaaf gartee dimokiraasii fi islaamummaan waan walitti dhuftum dimokiraasii jechuun waan dimokiraasiin akka feete ta'e jechuu qullaa deemii sin jette qoomii luttee sin jette dhiiraa fi dubartiin wal fuutu mirga haadhaaf ebbaa akka feete wal godha waan kana jettee jechuudha farshoo dhugi waan kana jettee jechuudha tanarra caala amantaan feetee namummaanuu waan kanan deeggaruu jechuudha gartee mootummaan bu'aa irraa ergataaf dimokiraasiin qaama tokkoof yoomiyyuu qaama tokko dimokiraasii jala lafa kaa'ee mirga amantii islaamaatiin alatti dimokiraasiin nama kana hunda biyya faranjii jirraa miti kawadha hedduu hin jirtu gartee biyya tanatti nama si dhalate malee mootummaa gartee muummee ministeera guddaa Prezidaantiin taatu waan achi gadi ni taata. Ligalee sanuu dhalattee amata meeqas keessa amata 14 jiraachuu qabda akka seera isaaniitti. Asit dhalattee biyya biraa yoo guddattee dhuftee dubbiin jajjabdu. Kanaaf dimokiraasii maali? Dhalaa uttiin kana namri prezidaantii isaanii beeku amata dhibba meeqa hin kijiban xayyaara turre paayileetoon turre dalagni waligalee manuma teessee horti mana keessa akkuma waqarna fi biyyoota kun godhuu turan obbo isaan cunqursanii. Wazamana islaamummaa keessa yoo deebite kolleejjii jaarti ni baratti ni daleeddi qabsoo deemti duula deemti dhiira isaanii qofaat duulaa bar dura amma itti dabalamte malee zamana rasuula sallallahu alaihi wasallam mirga bakkuma hundatti Aishaan takkaatu jalaa hin nafne jechuun kaan tan xumuraadha tanuma kallattiin himatanu isiin kurnaffaalata islaamummaa keessaa nabaaftu namni irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan rabbiin buuse gartee islaamummaa tana keessa gartee islaamummaa tana hadiisa irraayis gartee garagalee kan hin baranne kan ittiin daleeyne boo islaamummaa keessaa hin baajan dhiisee bakka seera kan hundaa dhiisaa gartee islaamummaa ittis hin baratu ittis hin dalagu waan itti himan bakka fudhatu akka fadhee jiraata jechuun fakkeenya amantii islaamaa gadi dhiisuun haa ta'u gartee diduun haa ta'u gartee osuma islaamummaa keessa jiranii itti dalaguu dhabuudhaan gartee islaamiif hin jecha waan fadhan gartee akka fadhanitti waan fadhan dubbatan dimokiraasii gartee isaanii dimokiraasii olii jiraatu jechuun kanneen waan akkanaa kana hunda shayini gartee rabbiin umrii isaanii gartee barakaa keessa kaayee fi jiraatee barsiisee hanqana dalagee waa hedduu godhanii
takka takkatti inshallah taala suuta yoo rabbi jedhe shayni isinii itti dabala Sheekh Adamii taan gartee isii jalatti ragaa wajjin quraana raayis hadiisa raayis akkasii waliin deemne bareedduudha ammarra cacee salaata zuuriitiin adabre wabillahi tawfiq subhanallah Sheekh Adam